Waggoota dura haadha manaa fi abbaa manaa isaanii du'aan kan dhaban jaalalleewwan lamaan walii isaanii wal fuudhuuf murteessu. Jaalalleewwan kunneen lamaanis abbaa manaa fi haadha manaa biraarraa kan godhatan ijoollee dhiiraa Biraad jedhamuu fi intala dubaraa tokko du'aan kan jedhamtu qabu turan. Guyyaa tokko ijoollonni tapharatoo jiranii Biraad qubasaa bakka hin malle keessa seensisa. Kana boodas Biraad iyyuun maatii isaa waamee itti siqanii yeroo ilaalan qubni Biraad haala bitaa namatti galuun ciniinamee madaa'ee argani. Waggoota booda du'aan intala baay'ee bareeddu taatee guddatte. Dargaggummaa isheetti kan umurii ishee waliin walgitan wajjin mata duree durbummaa ofii eeggachuu fi cubburraa of qusachuu jedhu irratti waliin dubbii taasisti. Dubbachaa otoo jirtuus iji du'aan dargaggoo Toobii jedhamurra bu'a. Toobis baay'ee ishee ajaa'ibsiifata. Qophii sana boodas hiriyaan du'aan tokko Toobii wajjin wal isa barsiistee isaanis ariitiidhaan waliif galani. Mana barumsichaa haaraa akka ta'ee fi maatiinsaa gara magaalaa kanaatti dhiyoo akka dhufan isheetti hima. Gara manaatti deebitee maatii ishee waliin yeroo gaarii dabarsaa otoo jirtu muuziqaa sagalee guddaadhaan banamee garmalee ishee jeeqa. Muuziqaan sunis kutaa Biraad keessaa ture kan baname. Kanaanis Biraad baay'ee ishee aarsuun ishees jeeqa ture. Qaama yeroo dhiqattus kutaa ishee keessaas yeroo boqottu irra deddeebi'ee ishee jeequusaa ittuma fufe. Guyyaa itti aanu du'aan mana barumsaa akkuma geesseen ijoolleen mana barnoota sanaa durba ta'uu ishee fi ilaalcha isheen durbummaaf qabduun isheetti baacu. Haa ta'u malee du'aan dhimma ishee hin godhanne turte. Barattoota mana barumsaa sanaa keessaa gurbaan Raayaan jedhamu tokko dhoksaadhaan ishee jaallata. Barattootnis daree keessatti gosa barnootaa baayoloojii barachaa otoo jiranii waa'ee sanyii dhiiraa qo'atu. Fuulli itti aanu waa'ee qaama wal hormaata shamarranii kan ibsu garuu istiikariidhaan golgamee ture. Dhimma kanarratti maree gaggeessaa otoo jiranii du'aan harka baasuun akkuma barte yaada ishee laatti. Akkuma baranis barattootni daree sanaa yaada isheetti yeroo kolfanii itti baacan Toob garuu yaada ishee deeggara. Kilaasii boodas du'aan Toobii fi hiriyootni ishee fiilmii ilaaluuf gara mana siniimaa deemu. Fiilmootni jiranis kan wal dhungachuu fi adaaltizimiin wal tuttuqu waan ta'eef yaada kana dhiisanii fiilmota ijoollee ilaaluuf murteessu. Keessatti Toobiin hiriyootni isaa biroon otoo wal dhungatanii argee yaadaan du'aaniin kajeela. Ishee dhungachuu kan barbaade ta'ullee akkuma ta'u ta'ee yeroof miira isaa to'achuun guyyaa sana darba. Kana booda du'aaniif Toobiin bosona naannoo isaanii jiru deemuun yeroo gaarii fi namatti tolu dabarsu. Fuudhaaf heeruma dura walqunnamtii saalaa raawwachuun sirrii akka hin taanee fi durbummaadhaan turuu irratti yaada wal fakkaataa qabu. Haa ta'u malee Toobiin waan kun baay'ee akkasitti cime dubbannaan du'aan isa jajjabeessiti. Halkan siree ishee irra ciistee ishee fi Toobiin wal fuudhanii otoo waliin jiraatanii yaaddee harka isheetiin of qaqqabaa of tuttuqaa waan baay'ee karoorsiti. Sana boodas gara of isheetti yeroo deebitu waan goote kanaan ni gaabbiti. Guyyaa itti aanu du'aan kilaasii keessatti Toobiin cuftee bira darbiti. Boodarras Toobiin dhagna isaa dhiqachaa otoo jiru bilbiluufiin kana booda lammaffaa wal arguu akka hin qabne isatti himti. Sana boodas du'aan qobummaa waan itti dhagahameef manaa baatee muka tokko jala erga teessee booda Toobiif bilbiluun bakka isheen barbaaddetti akka dhufu gooti. Du'aanis gara isaatti fiiguun akka ishee waliin bishaan daaku gaafatti. Sana booda uffata ittiin daakan erga jijjiirratanii ija keessa wal ilaalu. Bishaan keessattis baay'ee walitti siquun walitti maxxanu. Walitti siqeenyi isaanii kunis gara wal dhungachuutti jijjiirama. Sana boodas holqa naannoo lagaa sanaa jiru deemuun dhungannaa isaanii addaan kutanii turan ho'ifachuun itti fufan. Du'aan waan gochaa jiraniin miirri cubbantummaa waan itti dhagahameef dhaabuu akka qaban isatti himti. Haa ta'u malee Toobiin miira isaa to'achuu waan dadhabeef du'aan waliin qunnamtii raawwachuusaa ittuma fufe. Sana booda akka tasaa Toobiin iyyuu jalqabee qaama isaarraa waan tokko citee wayita hafuu itti dhagahamee naasuu fi dhiphinaan iyyuusaa ittuma fufe. Du'aanis maaltu akka uumame waan hin galleefiif baay'ee naati. Achii booda Toobiin bishaan keessa utaalee lixuun fuula ishee duraa dhokata. Du'aanis taatee sodaachisaa uumame kana booda sodaadhaan guutamtee gara manaatti deebiti. Toobii waliin kan uumame sana yaadachaa keessi ishees jeeqameera. Keenyan mana ishee irratti maxxanfamanii kan turan poosterootaa fi footoowwan hunda buqqistee gatte. Sana booda hiriyoota ishee waliin ta'uun gara piroogiraamii yeroo hunda qopheessaniitti deemte. Haa ta'u malee garuu Toobiin bakka sanatti hin argamne ture. Du'aan piroogiraamii sana irratti akka duraa dubbii taasisuu hin dandeenye. Baay'ee jeeqamuu ishee irraa kan ka'e dubbiinis jalaa badee ture.
Kana kan hubatan qaamni qophicha qopheesses akka isheen dhaabdu taasisu. Du'aanis qophii sana gadhiistee baatee paartii piroogiraamii sana booda qophaa'e irratti qofaa ishee teessi. Du'aan otoo qofaa taa'aa jirtu gurbaan Raayin jedhamu tokko dhufee ishee waliin haasa'uu eegale. Erga paartiin sun xumuramee booda gara manaatti akka ishee gaggeessus gaafatte. Raayaanis ishee geessee carraa argatetti fayyadamuun guyyaa biraas ishee arguu akka barbaadutti himee lakkoofsi bilbila isaa kan irratti barreeffame kaardii kenneefi. Du'aan garuu miira gaariis itti hin agarsiisne. Du'aanis gara Toobii waliin turanitti imalte. Achis konkolaataan Toobii bakka isaatti otoon socho'iin achuma dhaabatee agarte. Bishaanichas daaktee cehuun gara holqa keessa turan yeroo geessu qaama Du'aan irraa citee kan ture agartee baay'ee naati. Bakka sana deemuun qubeelaa qulqullummaa ishee ibsu ofirraa baastee lagatti darbatti. Gara mana isheetti deebi'uun waa'ee qaama wal hormaata shamarranii qorachuuf murteessitee kitaaba isaaniirraa istiigarii qaamicharra ture irraa buqqisuun ilaaluu jalqabde. Intarneetiirraas waa'ee qaama wal hormaata shamarranii seerchi goote. Intarneetiirraa qorannoo tokko waa'ee qaama wal hormaata deentaataa jedhamuu dubbiste. Deentaataan qaama hormaata shamarranii irratti ilkaan kan qabu yoo ta'u yeroo wal qunnamtii hin barbaachifnetti qaama saala dhiiraa akka kutu dubbisti. Kanaanis infoormeeshiniin kun namoota baay'ee biratti akka sheekoo fi oduu duriitti akka beekamus dubbisu sanarraa argatti. Itti aansuunis barreeffamichi dubartoota qaama hormaataa isaaniirraa ilkaan qaban akkamitti dhiirri injifachuu akka danda'u gabaasa. Kanaanis baay'ee kan naate Du'aan cheekaappiif gara hospitaalaa deemti. Dooktorichis Du'aanin cheekgochuuf akka ciistu ishee gaafata. Kanatti aansuun dooktorichi Du'aanin cheekkochaa too jiru akka tasaa iyya keessaa fuudhe. Harkasaas bakka galchee humnaan baasuuf yaalii taasisus qubni isaa hundi irraa cicciramaniiru. Du'aanis kiliinikicha keessaa dooktoricha achumatti dhiistee fiigdee biraa deemti. Karaa irrattis konkolaataa poolisii agarti. Konkolaaticha hordoftee yeroo deemtus poolisoota Toobii barbaacha bobba'an ta'uu isaanii ni hubatti. Sana boodas poolisootni bishaan keessaa reeffa Toobii yeroo baasan agarti. Sodaadhaan guutamtee gara manaatti yeroo deebitu haati ishee kuftee agartee ambulaansii bilbiltee waamti. Sa'aatii muraasa booda Du'aan hospitaala keessaa bakka ciistee dammaqte. Abbaan buddeenaa ishee gara manaatti deemtee akka boqottu isheetti hima. Du'aan akkuma mana geesseen obboleessi ishee fi jaalalleensaa waan gochaa jiran argitee baay'ee jeeqamti. Sana booda bakka deemtu waan dhabdeef yeroof Raayaan bira boqochuuf gara mana isaa deemti. Raayaanis balbala irraa banee Du'aan gara isaa waan dhufteef baay'ee gammada. Baay'ee akka dhiphattee fi lubbuun Toobii akka bahu waan gooteef poolisiitti harka kennachuu akka barbaaddus isatti himti. Ishee irratti kan uumame qaama wal hormaataa deentaataa kan jedhamu waan ajaa'iba sanas isatti himti. Raayaanis rakkina ishee yeroo itti himtu ishee tasgabbeessuuf yaala. Kana boodas Du'aan mana Raayaanitti qaama ishee dhiqatti. Raayaanis qoricha dhiphinaaf oolu kennuufiin ishee wajjin ciisuuf karoorsee mana isaa sirreessuu ittuma fufe. Du'aanis mana dhiqannaa keessa yeroo baatu sababa qorichicharraa kan ka'e hadooddee turte. Uffata ishees argachuu hin dandeenye. Carraa kanatti fayyadamuun waynii wajjin akka dhugan taasisa. Sana booda wal qunnamtii saalaa raawwachuuf yeroo jedhu Du'aan waa'ee ilkaan ishee irratti argamuuf of eeggannoo akka godhu isatti himti. Haa ta'u malee Raayaan ofitti amanamummaan isaa ajaa'iba ture. Intarneetii irraa kan dubbiste gootichi isa akka ta'e ishee amansiisa. Sana boodas rakkoo tokko malee wal qunnamtii raawwatanii fixanii. Yeroo xiqqoo booda dabalanii qunnamtii irra jiranii Raayaan hiriyaa isaaf bilbila. Raayaanis hiriyaa isaatti akka isaaf tolee fi Du'aan wajjin akka ciisan odeessuu jalqaba. Du'aanis bitaa isheetti galee maaliif kana hiriyoota isaatti odeessuun akka barbaachise gaafatti. Innis Du'aan waliin ciisuuf hiriyoota isaa faana qabsiisuu isaa isheetti hima. Kana dhaga'u isheetti baay'ee kan aarte Du'aan qaama hormaataa isaa deentaataa isheetiin fayyadamuun irraa kuttee achi sokkite. Abbaan Biraadis hospitaala ture gara manaatti deebi'ee waa'ee haadha buddeenaa isaa Biraaditti hima. Haa ta'u malee Biraad waan inni dubbatu kanaan dhimma hin godhanne. Kanaanis abbaa isaa waliin warreebu. Biraadis saree isaa hiikuun abbaa isaa ciniinsisa. Haalota kanarrattis Biraad dhugaa jiru hin dhoksine. Haadha buddeenaa isaa akka jibbuu fi Du'aanin akka jaalatu dubbata. Kanaanis jaalalleensaa aartee ni boossi. Kana boodas haati Du'aan achuma hospitaala keessatti ni duute.
Abbaan Biraadii fi jaalalleen Biraad gara hospitaalaa dhufu. Du'aanis abbaa buddeenaa ishee wajjin erga wal hammatanii booda madaa morma isaarra jiru agarti. Jaalalleen Biraadis dhugaa jiru hunda tokko tokkoon otoo hin dhoksin Du'aan itti himte. Haadha ishees akka duutu kan taasise isa ta'uusaas itti himte. Kanaanis miira keessa kan seente Du'aan haaloo bahuuf yaaddi. Gara manaatti deebi'uunis uffata miira nama kakaasu uffattee mallattoo isa wajjin ciisuu barbaadu wayii isatti agarsiisti. Kanaanis miira keessa kan seene Biraad Du'aan wajjin wal qunnamtii raawwachuu eegala. Miira keessa otoo jirus akka tasaa dhukkubbii hamaan itti dhagahame baay'ee iyya. Du'aan kan uumamni ishee badhaase fayyadamuun qaama hormaataa Biraad kuttee haaloo ishee bahatti. Fiilmichis kanumaan xumurama. Hawaasa keessatti dubartootni akka Du'aan haala sirrii hin taaneen kan uumamni isaan badhaase itti fayyadamuu akka hin qabne dhaamsa gabaabduu isiniif dhaamna. Fiilmichi yoo isinitti tole nama baay'ee bira gagahuuf laayikii fi sheer gochuun nu bira dhaabadhaa. Dabalataanis yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan sirreeffannee akka dhiyaannuuf waan nu gargaaruuf yaada keessan koomentiirra nuuf kaahaa. Chaanalii keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa isiniin jechaa guyyaa itti aanu fiilmii babbareedoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Everything's lit, right, yeah. Maleni nijira, buga, yeah.